in any way ፖዚቲቭ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ይሄንን ሰልፍ አናውንስ ባደረግን በደቂቃዎች ልዩነት ውስጥ ዘመቻዎች ተከፍተዋል። የሚገርም ነገር ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በጣም ዘመቻዎች ተከፍተዋል። እሱን እናንሳሽ። ኦዱቴኛ jalqabaatiin hiriirri mormii guddaan guutuu Itoophiyaatti waamamuun dhagahame. Kun bilchiginnaa yoo rifachiisu paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaa yaaddoo haala filannoo irraa kan ka'e caamsaa 8 hiriira guutuu biyyaatti waameera. Paartiin biyya keessa jirtu tun hiriira mormii akkamiin gaggeessiti? Paartii badhaadhinaa immoo maaltu rifachiisee bal'inaan dhageessu? Oduu biraatiin waraana cimaa Israa'el Libaanos irratti banteen namoonni dhibbootaan lakkaa'amayyoo ajjeefaman Iraan haleellaa kana booda irra deebi'iin hulaa Hormuz cufuun rifaatu uume. Pirezidaanti Tiraamp immoo haalli jiru yoo hin sirranne waraanni Ameerikaa naannawa Iraan akka turu beeksisaniiru. Gama biraatiin Ameerikaa fi Iraan marii itti fufuudhaaf qondaaltonni Iraan gara Paakistaan imalaniiru. Dhimma waraana Iraan guyyaa tokko dura dhaabbateetiin wal qabateellee gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin Itoophiyaan himata idil addunyaa 2 irratti baname mo'achuu beeksifte. Himataawwan Itoophiyaan injifadheera jette kun kamii bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin haati warraa obbo Battee Urgeessaa daa'imman 5 qabattee biyya baqaa keessa jirtu gargaarsa dhabdee haala rakkisaa keessa jirti jedhame. Dhimmicha wal qabatees gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee bira akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin hiriirri mormii guddaan guutuu Itoophiyaatti waamamuun dhaga'ame. Kun paartii bilchiginnaa yoo rifachiisu, paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaa immoo yaaddoo haala filannoo irraa kan ka'e caamsaa 8 hiriira guutuu biyyattiitti waameera. Haaluma kanaan paartii warraaqsa uummattoota Itoophiyaa keessatti filannoo amanamaa gaggeessuudhaaf haalli mijataan hin jiru jechuun caamsaa 8 2026 hiriirri mormii nagaa guutuu biyyattiitti akka taasifamu waamicha dhiyeesseera. Ibsa guyyaa kaleessaa laateen paartichi hiriirri karoorfame kun magaalaalee gurguddoo kanneen akka Finfinnee, Maqalee, Baahirdaar, Gondar, Hawaasaa, Adaamaa fi Ambootti akka taasifamu beeksiseera. Lammiileen Itoophiyaattis jijjiirama siyaasaa gaafachuudhaaf carraaqqii nagaa kanatti akka dabalaman paartichi gaafateera. Paartichi aangoo karaa filannootiin dabarsuu akka deeggaru ibsee garuu haalli yeroo ammaa jiru filannoo bilisaa, haqaa fi amanamaa ta'eef kan hin hayyamne ta'uu dubbateera. Paartiin badhaadhinaa filannoo fakkeessii aangoo irra turuudhaaf gargaaru gaggeessuudhaaf yaalaa jira jechuun kan qeeqe paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaa adeemsi kun tapha gowwoomsaa irra kan darbee miti jedheera. IHAPAN yookaan paartii warraaqsa uummattoota Itoophiyaa sagaalee dimookiraasii yoo tarreessu paartichi nageenyaaf tasgabbiin jiraachuu, lammiilee yaada isaanii bilisaan ibsachuu danda'uu fi dhaabbanni walabaaf amanamaa adeemsicha qindeessu jiraachuu qabaa jedha. Qabxiiwwan kun yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti dhabameera jechuun ulaagaaleen dimookiraasii ammatti Itoophiyaa keessa akka badan ibseera. Ibsichi dhiibbaa siyaasaatiif walitti bu'iinsa itti fufe irratti yaaddoo qabu kaasuun abbootiin taayitaa rakkoo siyaasaa mariidhaan hiikuu dadhabuu isaanii qeeqeera. Paartichi bilchiginnaan dorgomtoota siyaasaatiif deebii siyaasaa kennuu dhiisee dirooniidhaa fi meeshaa gurguddaadhaan lammiilee nagaa ajjeesuu itti fufeera jechuun marii hunda galeessa ta'e kan abbootii dhimmaa hunda hirmaachise akka godhamu gaafateera. Gama bilisummaa siyaasaatiin gaazexeessitoonni, namoonni siyaasaa, rogeeyyiin hawaasaatiif falmitoonni mirga namoomaa sababa eenyummaa, ilaalcha siyaasaa yookaan ogummaa isaaniitiin mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jedheera. Akkasumas immoo dhaabbileen dhiibbaa jala jiran waan jiraniif miidiyaa walabaatiif bakka dhabaniiru jedheera. Paartichi itti dabaluudhaan filannoon karoorfame kun yookaan filannoon ji'oota 2 booda gaggeeffamu kun hawaasa waraanaan miidhaman hedduu kan hin hirmaachifne ta'uu akeekkachiiseera. Uummanni Tigraay yeroo
lammaffaatiif bakka bu'ummaa malee yoo hafan ummanni Amaaraa ibidda waraanaatiin gubachaa yoo dhiibaman akkasumas ammoo kutaaleen Oromiyaa hedduun waggootaaf waraanaan yoo barbadaa'an filannoo gaggeessuun baay'ee balaa qaba jechuun adeemsi kun bu'uura tokkummaa biyyaalessaa kan diigu ta'uu beeksiseera. Gama biraatiin paartii warraaqsa uummattoota Itoophiyaa yookaan IHAPaan miseensa gamtaa tokkummaa Itoophiyaa kan ta'e qaadhimama mana maree bulchiinsa Dirree Dhawaa Wandiwaasan Qidaanee hidhamuu isaa balaaleffateera. Wandiwaasan Ebla 7/2026 sa'aatii 4 irratti bakka hojii isaatitti humnoota nageenyaatiin qabamuu isaa paartichi beeksiseera. Barreessituu waliigalaa paartii warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Misxira Sillaasee Taamiraat yaada miidiyaa Addis Istaandaardiif kenniteen qondaalli hidhame kun bakka hojiitii erga qabamanii booda manatti deebisanii sakatta'insa gaggeessuun gara buufata Kaziiraatti geessaniiru jetteetti. Wandiwaasan namni akka hin dubbisne dhoowwamuu isaatii fi sababni hidhaa isaatis miidiyaa hawaasaa irratti qabiyyee walitti bu'iinsaa kakaasuu tamsaasuu akka ta'e karaa alidileetii gahanii jiraachuu ibsa Misxira Sillaaseen. Paartichi kanaan dura tarkaanfii mootummaa miidiyaalee walabaa kanneen akka Waazeemaaf Addis Istaandaardii irratti fudhate cimsee qeeqaa ture. Miidiyaalee dhoowwaa filannoo bilisaa lallabuun uummata irratti qoosuudha jechuun kana duraas ibsa akkanaa laachaa tureera. Paartiin badhaadhinaa dhimma kanaan wal qabatee haga ammaatti deebii kennuurraaf qusateera. Paartiin Ihaappaatiif Biltsiginnaan as dhiyoo atakaaroo siyaasaa cimaa irratti argamu. Amma paartiin Ihaappaa hiriira guutuu biyyattii itti waamuu hordofee Biltsiginnaan rifaatuu guddaa irratti argamti. Kanaanis qondaaltonni olaanoon paartii Biltsiginnaa gaggeessitoonni paartii Ihaappaa akka hidhaman waamicha taasisuu irratti argamu. እንግዲህ ምርጫ እያካሄድኩ ነው ብለህ ቴዲ በዚህ በኩል ደግሞ ሰልፍ በዚህ በኩል ሰላማዊ ስብሰባ ህዝባዊ ስብሰባን መከልከል የራሱ ኢምፕሊኬሽን አለው። እኛ ያልነውን ነው የሚያስረግጠው። እኛ እያልን ያለነው በዚህ ሰዓት ምርጫ ለማድረግ አስቻይ ሁኔታዎች አልተፈጠሩም እያለን ከዛ ደግሞ እነዛ ነገሮች እንዲሟሉና ከዛም ባለፈ አሁን የኢትዮጵያ ችግር ያሳስበናል ብለን እየጠራን ሰላማዊ ሰልፍ ከህዝብ ጋር መገናኘት አትችሉም ብሎ ከከለከለ እሱ የራሱ ኢምፕሊኬሽን አለው። ይሄ የመንግስት የቤት ስራ ነው። ምንድነው መሆን ያለበት ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለው መስራት ያለበት ራሱ መንግስት ነው። እኛ ኤክስፔክት የምናደርገው ግን ኢን ኤኒ ዌይ ፖዚቲቭ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ይሄንን ሰልፍ አናውንስ ባደረግን በደቂቃዎች ልዩነት ውስጥ ዘመቻዎች ተከፍተዋል። የሚገርም ነገር ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በጣም ዘመቻዎች ሰልፍ ማድረግ ልክ እንዴት ነው አመጽ እንደመጥራት ሰልፍ ማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይቻል ነገር መሆኑን የሚያመላክቱና ሰላማዊ ሰልፍ ሳይሆን የጠራነው በጣም አመጽ እየጠራን እንዳለን የሚያደርጉ እና በተደጋጋሚ ደግሞ ለአገዛዙ ቅርበት እንዳላቸው የምናውቃቸው አክቲቪስቶች እንትኑን ጀምረውታል። Oduu biraatiin waraana cimaa Israa'el Libaanos irratti banteen namoonni dhibbaan lakkaa'aman yoo ajjeefaman Iraan haleellaa kana booda irra deebi'iin hulaa Hormuz cufuun rifaatuu uume. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp immoo haalli jiru yoo hin sirranne waraanni Ameerikaa naannawa Iraan akka turan beeksisan. Haaluma kanaan yeroo waraanni baha jiddu galeessaa dhaabbataa jira jedhame addunyaan abdattetti yakkamtuun waraanaa gara jabeettiif waraana malee jiraachuu tan hin dandeenye Israa'el waraana guddaa Libaanos irratti gaggeessaa jirti jedhame. Israa'el Libaanos irratti haleellaa amma bifa haarawaan gaggeessaa jirtuun guyyaa kaleessaa qofa namoota 254 yoo ajjeeftu 1,200 kan caalan madeessiteetti. Gaazexeessitoota lama dabalate. Iraan erga Israa'el haleellaa waraanaa Libaanos irratti raawwattu cimsiteen booda sochii dooniiwwan boba'aa ulaa Hormuz irra deemanii cufuu ishee miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Kunis waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbaan lama dhiheenya kana guyyaa tokko dura jechuun labsame irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Dhaabbanni oduu Faars akka gabaasetti Teheraan sochii yabala doonii boba'aa murteessaa ta'e kana kan dhaabe yoo ta'u Israa'el erga waraanni kun jalqabame as haleellaa ishee isa guddaa Libaanos irratti raawwachuu hordofeetii jedheera. Garaagarummaan kun kan ittuu hammaate erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu Iraan duuka waliigalamee booda ture. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagichi kanaan dura jechuun guyyaa tokko dura akka ibsanitti yeroo torbaan lamaatiif qindoomina humna waraanaa Iraan waliin ta'uudhaan hulaa Hormuz irraan dooniin kamuu darbuun ni danda'ama jedhanii turan. Kunis qaama dhukaasa dhaabuu keessatti kan hammatame akka ta'e Abbaas Araagichi ibsanii turan. waliigalteen dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifame hordofeeti. Haa ta'u malee haalawwan dhukaasa dhaabuu kana irratti ilaalchi wal faalleessu battalumatti mudate. Kanaanis ministeerri muummee Paakistaan Shabaaz Shariif kan waliigaltee jaarsummaan gaggeessan waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun Libaanoosiif
bakkaawwan biroos ni dabalataa jedhanii turan. Faallaa kanaatiin ragaaleen mootummaa Israa'el akka jedhanitti yookaan waajjirri ministeera muummee Israa'el akka jedhetti duulli Hizbollaa irratti Libaanos keessatti godhamu addaa jechuun yookaan ammoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu Iraanii fi Ameerikaa jidduutti gaggeeffame waliin qabatu jedhanii turan. Akka gabaasni CNN agarsiisutti haleellaa Israa'el inni dhiyeenya Libaanos keessatti raawwattu babal'achaa jira. Haalli amma deemaa jiru waliigaltee dhukaasa dhaabuu balaa jala yoo buusu pirezidaantii Doonaald Tiraamp yookaan ergamtuun Israa'el immoo haga Iraan waliigalteewwan guutuu irra geessutti yookaan fudhattutti waraanniif meeshaalee waraanaa Ameerikaa naannawichanii turuu jedhan. Kanaas barreeffama miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social irratti barreessanii mirkaneessan. Yoo waliigalteen ta'uudhaa baate haleellaan haalaan guddaa ta'e akka eegalu dubbata Tiraamp. Hulaa Hormuz akka banamuu fi Iraan meeshaa niwukilaraa akka hin hidhanne ammatti waliigalameera jedhan. Hammasitti ammoo waraanni Ameerikaa naannoo sana akka boqotu dubbatan. Waa'ee yeroof dhukaasa dhaabuu irratti gama Ameerikaatiif Iraanitti wantoonni wal darban dhagahamuu irratti argamu. Dhimmuma kanaan wal qabatee immoo dubbi himtuun masaraa adii yookaan White House ibsa edalaateen qabxiiwwan gurguddoon dhukaasa dhaabuu 10 Iraan Ameerikaadhaaf dhiyeessite pirezidaantii Tiraamp fudhatama dhabsiiseera jetteetti. Wanti Iraan dhiyeessite hundi homaa waan fudhatama hin qabneedha jechuun ibsite dubbi himtuun White House. Iraan gama isiitiin haleellaan Libaanos yoo hin dhaabbanne ammallee balaa guddaa qaba jechuun Ameerikaaf ergaa akka dhaamte ibsameera. Kun ta'ullee garuu mariin qaamota lamaan jidduutti yookaan Iraaniif Ameerikaa jidduutti ammas gaggeeffamuudhaaf akka jiru ibsameera. Kanaanis Iraan irraa hirmaattonni marii nagaatiif gara Paakistaan akka imalan gabaasni saatiiwwan dura bahe ni mul'isa. Shakkiin Israa'el irra deddeebiin dhukaasa dhaabuu sarbuu akkuma jirutti ta'ee Iraan irraa hirmaattonni marii nagaa gara Islaamabad imalaniiru jedhame. Jilli Iraan arra gara Paakistaan imaluu eegaluu isaa Paakistaanitti ambasaadarri Iraan mirkaneessaniiru. Gama Ameerikaatii marii kana kan dursu pirezidaantii itti aanaa Ameerikaa J.D. Vance jilli gama lachuu sanbata duraa akka wal argan eeggamu yookaan guyyaa iftaanii wal argu. Paakistaanitti ambasaadara Iraan kan ta'an Reeza Amirii Moghadam ergaa X gubbaatti maxxansanii mariin kun gama Iraaniin qabxiilee ijoon kurnan marii kanaaf qophaa'anii jiru jedhan. Moghadam mariin kun shakkiin uummanni Iraan irra deddeebiin dhukaasa dhaabuu Israa'el sarbitu osuma jiru itti seename jedhan. Israa'el carraaqqii dimokiraasii danquu ishee ammoo cimsanii katabaniiru. Moghadam. Oduu biraatiin haati warraa obbo Battee Urgeessaa daa'imman 5 qabattee biyya baqaa keessa jirtu gargaarsa dhabdee haala rakkisaa keessa jirti jedhame. Mootummaa Abiyyi Ahmadiin kan ajjeefame Batteen waggaa 2 ga'us arrallee haqni dhabame maatiin isaas biyya ari'amuun rakkoo jabaa keessa jiraachuun ibsameera. Haaluma kanaan maatiin obbo Battee Urgeessaa gara Ameerikaatti baqatan waggaa tokkoof baatii 6 oliif maatiidhuma tokkotu gargaaree of waliin jiraachisee waliin rakkataa jira jedhame. Qabsaa'aan Oromoo gameessi obbo Battee Urgeessaa yeroo ajjeefaman haati warraa isaanii mucaa 5ffaa ulfa turan. Erga obbo Batteen ajjeefamanii booddee mucaa 5ffaa dahanii daa'imman xiqqoo 5 qabatanii gara Ameerikaatti baqatan. Ergasii mana aadde Iftuu Oromiyaatiif abbaa warraa aadde Iftuu waggaa 1 fi ji'a 6 caalaadhaaf akka jiraatan maddeen isaanitti dhiyeenyaan beekan wabeeffachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaaseera. Maatiin aadde Iftuu dadhabe nuffee otoo hin jedhin mana isaanii bananii maatii obbo Battee waliin jiraataa akka jiran kan himan maddeen dhimmicha beekan maatiin kun dhugaatti galateeffamuu akka qaban ibsu. Garuu maatii obbo Battee Urgeessaa kan uummata Oromoo maraaf oolmaa guddaa oole maatiidhuma tokko irratti dhiisanii ilaaluun sirrii akka hin taane maddeen kun ni himu. Dhalattoonni Oromoo biyya Ameerikaa jiraatan baay'inaan hedduu akka ta'an ibsanii maddeen dhimma kana beekan maatii obbo Battee waaraan gadi dhaabuun akka isaan of danda'an tumsuun dirqama sabummaa akka ta'e ibsaniiru. Yeroo ammaa kana Ameerikaatti sanuu namni haaraa dhaqe daa'imman xixiqqoo 5 qabatee jiraachuun deeggarsi hawaasaa yoo hin jiraanne tasa hin danda'amu jedhan maddeen kun. Kana malees maatiin sun maatii Oromoo tokko qofa irratti dhiifamuun maatii irratti dhiifaman sanattillee akka ulfaatus hubachiisaniiru. Uummanni Oromoo oolmaa obbo Battee lubbuu isaanii kennanii saba Oromootiif oolan maatii isaanii gargaaruu fi mana itti godhanii waaraan dhaabuun deebisuu fi akka qabu gaafataniiru. Maddeen itti dhiyeenyaan haala maatiin obbo Battee keessa jiran quba qaban. Keessattuu bakka jireenyaa otoo mijjeessanii fi maatii obbo Battee irraa ba'aa guddaatu bu'a jedhan. Sagantaan tumsaaf maatii obbo Battee Urgeessaa gadi dhaabuu tokko kan Oromoon irratti hirmaatu qophaa'uu akka qabu simaniiru. Maatiin aadde Iftuu Oromiyaa maatii obbo Battee waggaa tokkoof baatiiwwan 6 oliif akka maatiitti ofitti qabanii waliin jiraataa jiran
warra Oromummaa gochaan agarsiisedha jedhan maddeen kun. Akkuma beekamu Battee Urgeessaa erga ajjeefamee guyyaa boru jechuun Ebla 10 2026 waggaa lammaffaa isaanii guutam. Battee Urgeessaa qabsaawaa mirga dhala namaatiif qondaala ABO yoo ta'an qabsoo karaa nagaa gaggeessuun gita hin qaban. Qondaala ABO tokkicha yaada bal'atu isa mootummaan sodaatu yoo ta'u halkan leelii bakka rafuu fuudhanii daandii gubbaatti haala suukannee isaan ajjeesan. Bakki itti ajjeefame magaalaa Maqii iddoo dhaloota isaanii ta'uun ammoo ni yaadatama. Ebla 9 halkan fuudhame ganama Ebla 10 daandii gubbaatti reeffi isaa kan gatame obbo Battee Urgeessaa waraana biyyaa kallattiidhaan ajajeen ajjeefamuutu ibsamee ture. Kanaaf ragaa guddaan ammoo Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa isaatiin wal qabatee qorannoo walabaa gaggeessuudhaaf yaalee waraana biyyaa amma bobbaaseen Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa qorannoo akka hin gaggeessine dhorkamuunis ni yaadatama. Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa dhimma kanarratti qorannoon sun guutuu ta'uu baatus haga qoratetti yakka gara jabinaa kana kan raawwatan waraana biyyaa amma ta'uu ibsee ture. Kanaafillee Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa xalayaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti ergeen ajjeechaa sana qaamonni waraanaa biyyaa amma raawwachuu mirkaneessee akka ture hubachiisees ture. Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa uummata Itoophiyaatiif yeroo sana ergaa dhaameen qorannoo kana akkaan hin xumurre waraana biltsiginnaatu na dhorke jedhee ture. Hubannoof Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kun guutummaatti Abiy Ahmadiin kan ijaaramedha. Koomishinii inni ijaareetu Abiy Ahmad irratti ajjeechaa sanaaf ragaa bahe akka jechuuti. Oduu teenyaa xumuraatiin Itoophiyaan himata idil addunyaa lama irratti baname mo'achuu beeksifte. Haaluma kanaan Itoophiyaan himata gurguddaa lama investimantiidhaan wal qabatee sadarkaa idil addunyaatti irratti baname raggaasifachuudhaan mo'achuu ministeerri haqaa biyyattii beeksiseera. Ministeer Deetaa ministeera haqaa kan ta'an obbo Balaayuun Yirgaa akka ibsanitti Itoophiyaan mana murtii walabaa idil addunyaatti dhiyaachuun himata gurguddaa lama dhimma investimantiitiin wal qabatee irratti baname injifatteetti jedhan. Obbo Baayiluun ibsa isaaniitiin Itoophiyaan himata irratti baname injifachuun kaffaltii beenyaa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu oolchuun gamatti sadarkaa idil addunyaatti birmadummaa ishee kabachiifatteettis jedhaniiru. Himatni Itoophiyaan ittiin haqa ishee mirkaneeffatte kubbaaniyyaa ijaarsaa qabeenyummaan isaa kan Turkiyyee ta'e Agikun Insaat Makiinaa Sannay Beedist Kaaret LTD STI jedhamu dhiyeessee kan ture himata doolaara miiliyoona 500 akka ta'e ministeer deetichi dubbataniiru. Kubbaaniyyichi naannawa hidha laga Daadhiitiif dirreetti zoonii indaastirii misoomaa hundeessuudhaaf eeyyama argatee turus yaadachiisaniiru.